gaafii nama hundaati garuu akkamitti deebiin itti kennamaadha. Maal ta'a kan jedhu kana uummata Itoophiyaa guutuutu eegaa jira. Ifi walitti bu'iinsa amma jiru kanaaf bu'uurri eenyudha jedhee waliigalteen illisa guddaa sun uummata gidduun jiru jechuudha. Hirmaachisaa ta'uu qaba namoonni fedhiin mirgi isaanii tuqamuu fi fedhii qaban hunda ofitti hammachuu qaba. Duguuggaa sanyii sanayyuu numa mari'ate. Ammallee addunyaa waraanarra jiru har'a warra rukutanii buru ta'anii mari'atu. Mariin beekumsa tokko akka milkaa'uuf yookiin immoo akka milkoonnuuf kan godhan hunda caalaa immoo ajandaa waan. Mariin biyyaalessaa kun tumsa barbaada keessatti. Taatee yeroo darbee kana baay'ee irratti xiyyeeffatanii isa dhaloota dhufu maal ta'a kan jedhu. Ulaa galaanaa akka dhadhuuf shoora guddaa kan taphate eenyudha kan jedhus ammas immoo gaaffii biraa jira. Mari'achuun mataa isaatiin aadaa guddaa fi breakthrough jedhee fudhadhaan biyya kana keessatti. Chaartarii kana cufnee boqonnaa kana cufnee boqonnaa haaraa jalqabsiisudha. Ashamaa harka fuunee daawwattoota EMN+ kun qophii roga dubbiiti. Dhimma irratti mari'annu dhimma marii biyyaalessaati. Biyyoonni hedduu otoo badiin hin uumamin wal waraansii fi wal dhabdeen gara gaaga'ama hamaatti hin ce'in dura mari'atanii fala kaawwatu. Biyyoonni kun immoo erga badiin ga'ee gaaga'amni hedduu dhufee booda mari'atanii fala kaawwatanii biyya isaanii maqaa gaariitti guddina gaariitti ceesisu. Biyyoonni kun immoo gonkuma mariis dhiisanii wal waraanuudhaan ofiifis diigamanii biyya isaanis diiganii seenaa keessatti itti gaafatamummaa guddaan irratti kufa. Itoophiyaan yeroo ammaa kana mari'achaa jirti. Mariin biyyaalessaa akka milkaa'uuf eenyurraa maaltu eegama kan jedhu irratti mari'annaa tormaanni keessan EMN+ waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya yeroo baay'ee kan affeerru Salamoon Tafarraa qorataa saayinsii siyaasaati. Gama sarara kan jiranii Darajjee Alamuu barsiisaa gorsaa fi qorataa seeraati. Ani kan isin waliin turu Habaataa Fayyisaati. Keessummoota keenya anaa dhufu baga nagaan dhuftani. Galatoomaa. Akkuma seensarratti kaasuu yaale biyyoonni baay'een mari'atanii rakkoo isaaniitiif fala kaa'u warri kaan immoo mari'achuu dhabuurraa kan ka'e gara badii fi gara kufaatiitti deemu. Akka fakkeenya yoo kaasne fakkeenyaaf Yaman kanaan dura biyya garaagaraa lama turte mari'achuudhaan gara biyya tokkotti deebi'an. Yaman yeroo ammaarra jirtu osoo hin taane isa duraanii jechuudha. Afrikaan kibbaa sababa sanyummaatii fi dhiibbaa hamaatu ga'aa ture mari'atanii araara buusanii gara nagaatti dhufan. Kolombiyaan biyya kanaan dura wal waraansa waggoota 40 gaggeessanii sana keessatti immoo dhimmi baala sammuu namaa dhochuu dhimmi yakka garaagaraa biyya sanatti raawwate homaa wal waraansi falan qabu jedhanii mari'atanii taa'anii walii galuudhaaniin furmaata kaayyatan. Asuma ollaa keenya Keeniyaattis filannoo booda hokkara ka'een wal dhabdee guddaa badii fi gaaga'amni guddaan dhufe sana booda gadi ta'anii mari'atanii furmaata kaan. Biyyoonni immoo gara rakkoo hamaatti deeman jiru kan Iraaq kaasuu dandeenya, Afgaanistaan kaasuu dandeenya, kanneen mariis dhiisanii rakkoon isaanii itti caalaa fi gaaga'ama hamaa geessisee jira. Mee muuxannoon biyyoota alaa marii irratti maal fakkaata? Biyyoonni baay'een isaanii gaafiin adda addaa qabanii gaafii eenyummaan jira, gaafiin daangaa jira, gaafiin heera biyyaa jira, gaafiin mootummaa jira, gaafiin seenaa jira, gaafiin heeraa jira. Gaafiiwwan kun balaarra nu buusa jedhanii biyyoonni dursanii gara mariitti galanii biyya isaanii seefi godhan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa kibbaa fudhachuu dandeenya. Afrikaa kibbaa fudhannee biyya naashinaal daayiloogiidhaan biyya moodelii taatedha. Akkuma beekamu sirni apartheididhaa uummata gurraacha uummata adii ta'anii wal qoodanii biyya Saawuz Afrikaa yookiin immoo Afrikaa kibbaa tana balaarra buusa jedhamee waa'ee yaadameef malli kun dhufuu kan danda'u yookiin immoo nageenyi kan dhufuu danda'u karaa nagaa qofaanii biyya uumamuu kan danda'u karaa nagaa qofaanii kan jedhamee erga yaadameen booda sirna apartheidii san qiimiidhaan osoo hin taane yookiin immoo tokko haloo boodha yookiin immoo revenge osoo hin taane taa'anii garaagarummaan keenya maalinni garaagarummaa siyaasa irratti qabnu maalinni garaagarummaa seenaa irratti qabnu maalinni dhimmi lafaa jira dhimmi lafaa akkamitti furamu kan dhimma heeraa jira dhimma heeraa akkamitti furamu kan jedhamu irra taa'anii keessatti yeroo san jechuudha Truth and Reconciliation Commission kan jedhamu ture jechuudha. Qaamni kuni wantoota guddoo sadii hojjeta Afrikaa kibbaatti. Isaan keessa tokkoffaan seenaawwan darbe maal fakkaata kan jedhu yookiin immoo bu'uurri wal dhabdee biyyoota
uummata gidduu jiru maal fakkaata jiru ni qorate jechuudha. Inni kan biraa erga qorateen booda immoo deebisanii biyya namoota balaa irra gahe yookiin immoo isaan deemanii ijaaruutti ka'e. Sadaffaan transitional justice yookiin immoo ce'umsa haqa mirkaneessatu hojjetan jechuudha. Haaluma kanaan wanti Afrikaa kibbaa adda godhu maanninni qaamoleen adda addaa keessatti stakeholderiin baay'een keessatti hirmaatan jechuudha fakkeenyaaf. Kana egaa uummanni kun yeroo manatti jechuudha dantaan dhuunfaa hin turre. Yookiin immoo dantaan paartii tokko qabu yookiin immoo dantaan dhaabbileen tokko qabu hin turre jechuudha. Dantaan isaanii giddu galeessa godhatanii kan marachaa turan maal irratti dhimma biyya ijaaruu dhimma gaafileewwan biyyattii balaarra buusa jedhamee yaadu dhimmawwan Afrikaa kibbaa birmadummaa Afrikaa kibbaa miidha jedhamee yaadu karaa barcumaatti akka dhufa godhan jechuudha. Sanaan booda irratti maratanii kan miidhe sun deebi'ee dhiifama kan jedhu fakkeenyaaf salphumatti kaasuu danda'a. Abbootiin amantaa naannoo sanatti jechuudha warra miidhameef jechuudha deebisanii yeroo dhiifama itti gaafatan sadarkaa miila isaanii dhiqotti yeroo itti gaafame jiru jechuudha. Sadarkaa miila isaanii dhiqonutti kanaan booda dhiibban kanaan dura uummata Afrikaatti irra gahe uummata gurraachatti gahe keessattuu jechuudha warri adii rakkoo yeroo sun uummate rakkoo ammaati miti. Gaaffiin yookiin immoo dantaan dhaloonni ammaa qabu kan biraa kan yerootu san ture immoo kan biraa. Kanaaf dhiibbaa maqaa abbootii keenyatiin yookiin immoo seenaa keessatti beekameessa osoo hin beekamin isinirra gahe. Kanaan booda dhiifama sin gaafanna jedhanii sadarkaa miila dhiquutti kan gahe jechuudha. Kana qofaa miti baay'ee yoo walii galte yoo walii dhiifama wal gaafatte boru waliin jiraachuudhaaf waa'ee walii taate jechuudha. Boru walii utubuudhaaf waa'ee walii taate jechuudha. Kanaaf kana fudhachuu dandeenya. Inni kan biraa Ruwaandaa fudhachuu dandeenya baay'ee. Ruwaandaa keessatti Tuutsii fi Huutsii gidduutti duguggaa sanyii gaggeeffameera. Dhumarratti garuu waa'ee lubbuuwwan kanaan dura darban lubbuuwwan 800 darbanii miti kan yaadan. Kanaan booda kan yaadaa turanii fuulduratti lubbuuwwan kanaan booda lubbuun tokko kan dabarre lubbuun nama 800 miti lubbuun nama 8 lubbuun nama tokko akka hin dabarre. Rakkoon keenya furamuu kan qabu karaa fi nagaa qabu jedhee haalatti Tunishiyaa fudhachuu dandeenya. Kolombiyaa fudhachuu dandeenya baay'ee jechuudha. Hunda caalaa garuu waan amma waa'ee Afrikaa kibbaa sii kaasee maanninni rakkoon Afrikaa kibbaa ture in deebisde yookiin immoo baay'ee bal'aa ture jechuudha. Maaliif isin jedhaa fakkeenyaaf heera biyya seerratti jechuudha 1950 irratti gurraachi fi warra adiin akka wal fuune seeraan utubamee jira. Seerri bahee labsamee ture jechuudha. Biyyoonni addunyaa haguma fi illee wal waraanu badii guddaan sanyii dhaloogiin addaa gaggeeffamu iddoo biraatti immoo dugoggan sanyii illee raawwatus taa'ameetuma mari'atameetuma furamaa yaada jedhudha. Kan qabatama addunyaa irraa kaasattan mee maal jettu? Mariin biyyoolessaa maalidha? Rakkoon bu'uuraa biyya tokko keessa jiru seenaadhaan wal qabatee ta'uu danda'a. Siyaasaan, dinagdeedhaan. Rakkooleen akkanaa bu'uura ta'anii fi maalummaa biyya tokkoo murteessan karaa garaagaraatiin deebii argachuu danda'a. Lolaan ta'uu danda'a. Garuu namoonni hayyooleen baay'een kan amanan maali? Mariidhaan naashinaal diyaaloogiidhaan marii biyyaalessaatiin yoo furame irraa furmaata yeroo dheeraa sustainable ta'e fida jedhamee yaadama. Fakkeenyaaf Tuniziyaan Arab Spring biyyoota Arabaa keessatti gaggeeffamu rakkoo sana keessaa kan ba'an marii godhanii jechuudha. Marii biyyaalessaatiin ta'anii rakkoon ture maali kan jedhu gadi fageenyaan mari'atanii rakkoo sana keessaa ba'anii gara fuulduraatti deemanii danda'anii jechuudha. Afrikaa kibbaa apartaayidii keessaa kan bahan apartaayidii jechuun sirna jechuun biyya tokko keessatti sirni lama jechuun gurraachi fi adiin sirna garaagaraatiin akka itti jiraatan barnoonni ijoollee adii ta'aniif gurraacha ta'an garaagara iddoon jireenyaa apartaayidii jechuun ni beekama hiikunsa. Kanaafuu rakkoo sana keessaa kan bahan marii gaggeessaniiti marii biyyaalessaatiin kun successful kan mijate jedhamee fakkeenya fudhatamuudha. Yemanis muuxannoo marii biyyaalessaa keessa biyya dabarteedha. Maaltu marii biyyaalessaa akka successful ta'uu godha akka bu'aa qaba wanta barbaadamee furmaata barbaachisaa ta'e sana akka fiduuf maalii conditioning jiru maaltu ulaagaa maaltu guutamuu qaba kan jedhu yoo ta'e wanti beekamu jira. Tokkoffaa adeemsi sun hirmaachisaa ta'uu qaba. Kun waan tokko hirmaachisaa jechuun
namoonni fedhii garaagaraa qaban paartilee siyaasaa ta'uu danda'u, uummata seenaa keessatti miidhaman ta'uu danda'u. Waa baay'eetu intarastii garaagaraatu jiraachuu danda'a. Inni hundi adeemsa keessatti namoonni kanarratti hirmaatanii diyaaloogii kana marii biyyaalessaa kana geggeessan hirmaachisaa ta'uu qaba. Namoonni fedhiin mirgi isaanii tuqamuu fi fedhii qaban hunda ofitti hammachuu qaba. Inni biraa mariin kun bilisa ta'uu qaba. Ispeeshaalii keessattuu paartiin biyya geggeessu wanta kana keessa interviin godheetoo gar tokkotti akka hin jal'anne bilisa ta'aniitoo geggeeffamuu qaba jechuudha. Opereeshinii isaa hoggaa geggeeffamu hirmaachisummaan akka jirutti ta'e. Inni biraa ajandaaleen illee akka mariin kun irratti geggeeffamu godhaman of eeggannoodhaan adda bahuu qabu. Ajandaa maali? Root problem biyya tokko keessatti gaafii bu'uuraa biyya sadii marii biyyaalessatiin furmaata argachuu qaba jedhamee kan yaadamu ajandaa seetingiin jechuudha. Ajandoonni sun maali? Nama hunda jechuun wanta deebii barbaadu, deebii bu'uuraa kan barbaadu ta'uusaa sirriitti xiyyeeffannoodhaan adda ba'anii fireem ta'uu qabu jechuudha. Inni tokko kan inni biraa kana successful kan godhu ajandaa dogongora ta'e irratti fi namni hundi itti hin amanne akka rakkootti kan fudhatamne akka marii biyyaalessaatti akka ajandaatti yoo fudhatame rakkoo qabaachaadha. Wanti sun homaa yeroo balleessoo ta'e malee wanti ta'uu qabu. Fi inni dhumaa maalidha? Ingidi mariin biyyaalessaa kun tumsa barbaada. Keessattuu biyyoonni alaa dhaabbilee mootummaa fi almootummaa ta'an fi biyyoonni garaagaraa dhaabbanni garaagaraa deeggarsa barbaachisaa ta'e karaa faayinaansii ta'uu danda'a, yaadan ta'uu danda'a, tumsa barbaada jechaadha. Kanaafuu wantoonni kun ulaagaalee marii biyyaalessaa keessatti ilaalamuu qabanidha. Galatooma biyyoonni tokko hedduun isaanii rakkoo isaanii agaafee ibadiinis ga'u taa'anii mari'atanii dhaloota taaruufiif biyya mijatte uuman furmaata itti laatanii jechuudha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa immoo waan qabatamaa addunyaa kanaan dura darbanii wal fakkaatu yookaan adda ta'u maali? Milkaa'insi marii biyyaalessaa tokko hundi caalaa ajandaa seetingiidha. Ajandaawwan sun ajandaawwan waloo biyyattiiti kan jedhu sun ilaaluun murteessa jechuudha. So haala kana immoo yoo ilaalle almost koorneriiwwan biyyoota yookiin immoo kutaalee biyyattii keessaa gara parsantii 96 olii gaafiin gurguramee jiru jechuudha. Yookiin immoo ajandaawwan 8 ta'anii ka'an suni akka waliigalaatti ilaallu rakkoowwan biyya kana keessatti muddatan rakkoowwan biyya kana balaarra buusu jedhamee yaadamu rakkoowwan birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa yookiin immoo Itoophiyaallee diiguu danda'ama jedhamee kan yaadamudha gaafiiwwan kun jechuudha. Maaliif gaafiiwwan fakkeenyaaf Afrikaa kibbaatti akka ture gaafii lafaa ture Itoophiyaa keessattis gaafiin lafaa jira ammas kan keessatti jechuudha. Deebisee gaafiiwwan caaseffama mootummaa Afrikaa kibbaatti ture ammas immoo Itoophiyaa keessa gaafiin caaseffama mootummaa yookiin immoo ijaarsa mootummaa kan jennu state building and nation building kan jennu sun jira jechuudha. Afrikaa kibbaas sunatu jira. Biyyoota baay'een isaanii waa'ee keessattuu waa'een state building waa'een nation building ni jira jechuudha. Maaliif gaafiiwwan kuni of jalatti gaafiiwwan gurguddoo qabu. Tokkoffaa caaseffama mootummaa ni qabata. Caaseffama mootummaa keessatti immoo waa'ee mirga namummaa waa'een mirga dimokiraasii ni qabata. Deebisee gaafiiwwan siyaasa ni qabata. Gaafii mirga obbishuu ni qabata. Gaafiiwwan hiree ofii murteeffachuu ni qabata jechuudha. Kanaaf gaafiileewwan gurguddoon kuni gaafiiwwan tokkummaa biyyattii balaarra buusa jedhamee yaadamanidha. So Afrikaa kibbaatti yookiin immoo biyyoota biraallee yoo fudhanne ajandaawwan kun ajandaa miisii ta'anii miti. Yookiin immoo ajandaa wal darbanii miti. Maaliif ajandaawwan kun ajandaa biyya tokko utumanii jiraatudha. Ajandaan kun ajandaa biyyi takka biyya dhaloota biraatiif dabarsuudhaaf ijoowwan murteessaa ta'an jechuudha. Maaliif waa'ee mootummaa osoo ijaaree waa'ee mootummaa osoo hin dubbatin waa'ee ijaarsa mootummaa osoo hin dubbatin waa'ee ijaarsa biyyaa osoo hin dubbatin biyya takka biyya guddatte biyya badhaatetti dhaloota fan dabarsittee yaaduu hin dandeessu jechuudha. So dirqama waan jechuudha fundamental problem waan ta'an jechuudha. Gaafiiwwan kana adreessi gochuun barbaachisaa jechuudha. Biyyoonni biroos illee kana ajandaawwan 80 kunillee kasii ta'an inni gaafiiwwan baay'ee Itoophiyaa keessa gaafiiwwan 1000 jiraachuu danda'a. Gaafiiwwan 1000 kun garuu birmadummaa Itoophiyaa yookiin immoo tokkummaa Itoophiyaa balaarra buusan jedhamee tilmaamuu hin danda'an. Gaafiiwwan 80 kun jechuudha gaafiiwwan bu'uuraa gaafiiwwan Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu seenaa taasisuu danda'a. Akka diigamtu gochuu danda'a. Gaafiiwwan kun even sadarkaa mariitti sadarkaa baargeningan furan taananii biyya tana biyya diigamtu gochuu danda'a jedhamee waan kaa'ameef
Gaaffiiwwan kun gaaffiiwwan bu'uuraa jedhamanii yookiin immoo biyya balaarra buusa jedhamanii waa yaadamanii jechuudha. Kanaaf biyyoonni baay'ee hundi isaanii Rwaanda fudhachuu dandeenya. Gaaffii haqaatu ture, gaaffii mirga of bushuu ture, gaaffii sooshaal jastisii ture. Gaaffiiwwan kun ammas Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Gaaffiiwwan kun filatamanii gaaffiiwwan marii biyyoolessaaf dhiyaatan jechuudha. So biyyoonni baay'een isaaniitillee yoo ilaalle kan wal fakkaatu yoo ilaalle jechuudha. Wal fakkeenyi isaanii maal inni biyyoonni marii biyyoolessaatiin rakkoo isaanii furanii har'a milkaa'an hundi isaanii gaaffiiwwan bu'uuraa gaaffiiwwan biyyattii balaarra buusa jedhamee yaadaman kara naashinaal daayiloogitti fidanii gaaffiiwwan kun naashinaal daayiloogi erga walii galan qofa hin taane transitional justice yookiin immoo haqumsi social justice kan jedhamu sun jechuudha harka sarkaa mirkanaatti godhame jechuudha. Kanaan wal fakkaata inni fana. Ulaagaalee mariin biyyaalessaa tokko ittiin milkaa'uu danda'an keessaa inni ijoon tokko ajandaa biyyaa ta'ee sirriitti filachuudha. Ajandaa hafuun mallee ajandaa keessa akka galu ajandaa immoo hin malle akkanumaan yeroo gubu keessa galchuu dhiisudha jettan. Ajandaalee gurguddoo 8 filatamanii achi jalatti immoo ajandaalee xixiqqaa garuu jabaa ta'antu jira. Maal jettu kanarra? Ajandaan marii biyyaalessaatii fi filatamu ajandaa sirrii ta'uu qaba. Akka ilaalcha kootitti amma ajandaan 8 marii biyyaalessaa Itoophiyaatiif jedhamanii filataman ajandaa yeroo dheeraadhaaf seenaa keessattis yeroo ammaatis yeroo dheeraadhaaf furmaata odoon argatiin fi ijoo wal dhabdii ta'anii turan inidha hundi isaanii jechaadha. Fakkeenyaaf nation building jechuun amma akka ilaalcha godhan nama seerati constitutional law fi akkamitti nation buildingin maal fakkaata maal fakkaachuu qaba kan jedhu kun ijoo guddaadha. Heera mootummaa irrattis deebii jira garuu amma ammaattis wanta gaaffiin irra ka'aa jira. Bifuma kanaan isaan torban hafanis obboleessi koo kaaseera. Ajandaaleen kuni ajandaalee sirriidha. Rakkoon qabu akka ilaalcha kootitti jechuudha. Kun fundamental questions biyya kana keessatti wantoota akkasiiti garuu kanaan wal qabatee amma ajandaan 8 adda kuni ajandaa baay'ee sensitiif ta'anidha. Wanti guddaan ajandaan kun ajandaa sirriidha. Garuu akkamitti deebii argatu kan jedhu fuulduratti diyaalogiin sun marii sun erga gaggeeffamee booda wanti ana yaaddeessu ajandaaleen kun fakkeenyaaf ajandaalee waa'ee magaalota Finfinnee, Dirreedawaa, caasaa mootummaa kan jedhu kun sirriidha. Gaaffii nama hundaati. Garuu akkamitti deebiin itti kennamaadha. Deebiin gaafa itti kennama jechuun maybe irratti walii galuun waan tokko ta'uu danda'a. Kana fakkaachuu qaba. Wanti geeddaramus jiraachuus dhiisuus danda'a. At least garuu irratti mariin geggeeffamuunsaa waa baay'ee clear godha sammuu namaatiif. Innaa wanti dhumarratti outcome isaa immoo ajandaaleen kun deebii akkamii argachuu danda'anii kan jedhu maal ta'a kan jedhu kana uummata Itoophiyaa guutuutu eegaa jira. Maalifiini furmaata barbaada uummanni biyya kana waliigaltee barbaada nagaa barbaada waan ta'eef hunduma keenyatu eegaa jira. Garuu ajandaaleen amma kaasne kan biyyoota alaa keessa baay'ee araaramuuf illee rakkisaa kan ta'e fakkeenyaaf kan Itoophiyaa irraa siruma Itoophiyaa keessa irraa adda ta'e kan Afrikaa kibbaa sanyiidhaan hin loogame namni adiif gurraacha jedhani siruma adda kun. Rwanda soo kaasne sanyii gosa tokko duguugame garanaa gara isaa jechanaa jiraatu malee duguuggaa sanyii sana iyyuu inuma mari'ate. Ammallee addunyaa waraana irra jiru har'a warra rukutanii buru ta'anii mari'atu. Mariin kun biyya kana keessatti seenaa haaraadha, boqonnaa haaraadha. Wantoonni haaraa taasisan maali? Kana malee yaadonni amma fedhii nama jiru, abdii nama jiru maal fakkaata? Wantoonni abdii namatti turan jiru bu'aasaa dhumarratti waan ilaallu ta'a jechuudha. Wantoota abdii namatti turan keessaa baay'inaan rakkoowwan biyya kana balaarra buusu jedhamee yaadan marii biyyoolessaaf dhiyaachuun isaa tokko abdii namatti ture jechuudha. Inni kan biraa hirmaannan lammiilee from corner to corner dha. Kana qofaa miti diasporaan biyya alaatillee hirmaachaa jira jechuudha. Kuni abdiiwwan tokko jechuudha. Maaliif mariin biyyoolessaa tokko akka milkaa'uuf yookiin immoo akka milkoonnuuf kan godhamu hunda caalaa immoo ajandaa waan ta'eef jechuudha. Deebisee immoo inklusiiviti yookiin immoo hammataadha immoo hammataa miti kan jedhudha. Gaaffiiwwan bu'uuraa gaaffiiwwan sabni qaba jedhu tokko yoo duwwaatti hafe ta'e boodus immoo rakkoo sun furamuu dhiisuu danda'a.
Hunda caalaa garuu wanti irratti fokkasii gochuu dandeenyu yookiin immoo wanti marii ammaa kana adda godhu maali kan jedhu hunda caalaa marii jalqabuu isaati jechuudha. Maaliif biyya keessatti marii hin jalqabne wantoonni hundaaf furamuuf kan yaalamaa ture humnaani yookiin immoo rasaasan jechuudha. So kana akka addaatti fudhachuu dandeenya. Hunda caalaa immoo mariin kun muuxannoo biyyoota biroo biyyoota gama kana milkaa'anii kan hammate yookiin immoo sheerii godhe waan ta'eef wantoota hin milkaa'an kan jedhee abdii namatti turuudha. Hunda caalaa garuu as keessatti jechuudha gaaffiiwwan bu'uuraa sun jedhu gaaffiiwwan ijaarsa mootummaa wajjin wal qabatu gaaffiiwwan ijaarsa sirnaa yookiin immoo ijaarsa biyyaa wajjin wal qabatu irratti waliigaluun baay'ee murteessaa jedhee yaada. Garaagarummaawwan jiran gara tokko fiduun baay'ee murteessaadha. Garaagarummaawwan jiran yoo sun jedhu fakkeenyaaf biyyi tun yookiin immoo hooggantoonni akkuma beekamu sirna Itoophiyaa keessatti hooggantoota sadii ture jedhamee yaadama. Yookiin sadarkaa reejimitti yaallu tokkoffaan sirna Hatsee kan jedhamu jira. Sirna miliitarii kan jedhamu jira. Deebisee immoo sirna rippaabilikaan kan jiru jechuudha. Namoonni tokko tarii walitti bu'iinsa amma jiru kanaaf bu'uura eenyudha kan jiru irratti illee walii galanii hin dandeenye jechuudha. Rakkoowwan guddaa jira. Fakkeenyaaf sirnoota Hatsee yoo fudhanne yookiin immoo mootota yoo fudhanne saba tokkoof Hatseewwan kun jechuudha goota yookiin immoo nugusa saba tokkoof immoo abaaramaa yookiin immoo saba tokkoof kan isa miidhe kan isa cuuce jedhamee yaadama. Inni kan biraa ifi walitti bu'iinsa amma jiru kanaaf bu'uurri eenyudha jedhee waliigalteen illisa guddaa sun uummata gidduun jiru jechuudha. Sadarkaa kanatti fakkeenyaaf walitti bu'iinsa amma Itoophiyaan qabdu yookiin immoo political crisis xiqqaabsaa baay'ee sun muddatee jiru kanaaf bu'uurri isaa Hatseedha kan jedhamu kan jiru jira. Deebisee immoo military regime yookiin immoo dargiidha kan jiru jira. Warri kun immoo lakki military yookiin immoo warra Hatseetis miti. Bu'uurri walitti bu'iinsa Itoophiyaatiif har'aatiif Addawaayidha kan jedhamu jira. Kanaaf walli galteen kun illee hin jiru jechuudha. Karaa biraatti salphaatti fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf. Itoophiyaan ulaa galaanaa hin qabdu. Ulaa galaanaa akka dhabduuf shoora guddaa kan taphate eenyudha kan jedhu ammas immoo gaaffii biraa jira. Fakkeenyaaf anis atis obboleessi kan beeku hamma beeku ni jira. Personal view akkasitti osoo hin deemne garuu gama biraatiin Minilik yookiin immoo sirni Hatseedha. Itoophiyaan land locked akka ta'uuf gahee isaa taphatee kan jiru jira. Deebisee lakki Hatseedhaa miti dargitu kenne kan jedhu jira. Deebisee Hatseenis mootummaan dargiitis ulaan galaanaa Itoophiyaan akka argattuuf qabsaa turanii kan mallatteessee kan Addawaayidha kan jedhu jira. Kanaaf waliigalteewwan yookiin immoo wal dhabdeen seenaa siyaasa keenyatti jiru gama kanaan yoo ilaalle nuu maal gochuu qabna. Ministeerri muummeenis rakkoon kun rakkoo mootummaan amma jiru kun huumee miti baay'eensaa jechuun hedduun kan baroota keessa gangalatanii dhufanidha. Garuu jedhan rakkoon amma fi jiraatu dhaloota dhufuufi sirreessinaa jedhame. Yoo amma mari'atamu taatee yeroo darbee kana baay'ee irratti xiyyeeffatanii isa dhaloota dhufuu maal ta'a kan jedhu irratti. Nus isaan qeeqnu moo maal gochuu qabna kanaan booda. Maal gochuu qabna kan jedhu ilaaluun inni guddaan jechuudha. Maali akka ulaa galaanaa argannu irratti xiyyeeffannoo. Nuti ulaa galaanaa kan kenne Hatsees miti yookiin immoo intanaadha jennee yeroo sarkaatti deemnu miti yeroon kun jechuudha. Yeroon dhaloonni amma jiru kun jechuudha imaanatti kenname wal dhabdeewwan ijaarsa biyyarsaa jiraatu dhimma ulaa galaanaa jiraatu wal dhabdee siyaasa ammaa jiraatu imaanan keenya rakkoowwan kana cufnee yookiin immoo chaartarii kana cufnee boqonnaa kana cufnee boqonnaa haaraa jalqabsiisudha. Maaliif duraani warroota sadii yookiin afurtu wal mormaa ture jechuudha. Qaamolee sadii wal mormaa ture yoo nuti dabalamne qaama afuraffaa taane jechuudha. Qaama afuraffaa taane maal uumna? Deep political crisis uumna malee waan biraa uumnu hin jiru jechuudha. Isaan tooreef immoo haalli addunyaan keessa jirtu. Haalli Itoophiyaan amma yeroo ammaa kana keessa jirtu gaafa keessa jirtu. Yeroo san yoo kan wal madaallu yoo ta'e Itoophiyaan political crisis keessa jiraachuu miti akka Itoophiyaatti maqaan Itoophiyaa jedhamu yaaddoo keessa gala. Yeroon kun yeroo nu eeyyamamu miti. Kanaaf boqonnaawwan san cufnee boqonnaa haaraa jalqabuu qabna.
Boqonnaa san cufuudhaaf immoo tooftan isaan deemanii osoo hin taane rasaasa osoo hin taane wal utubuudhaan kennanii fudhachuuf kan jedhu. Itoophiyaan sirna dimookiraasii gaggeessuu erga jalqabdee turteerti. Heerri mootummaa amma hojiirra oole kun bara 1991 irraa qabee gongoruu baadhee amma ammaatti filannoon yeroo jabamaaf gaggeeffameera paarlaamaa bifa garaagaraatiin inuma jira. Rakkoon biyyaa haalli itti furmaata argachaa dhufe garuu amma yeroo ammaa kan amma ajandootni amma adda baafaman kuni karaa marii biyyaalessaa malee karaa biraatiin furmaata wanta argatu miti. Marii biyyaalessaa jechuun it is political exercise gam tokkoon hojii seeratii miti. Achi keessa teessee heera mootummaa interpret gootee wanta wannoo ittuu miti. Just wanta haaraa biyya kana keessatti wanta uumuu fi gara fuulduraatti immoo gara seeratiin maaliin wanta hojiirra ooludha. Kanaafuu aadaa marii amma kun bu'aa guddaa akka hubannoo kootitti amma eenyutu hirmaate eenyuun hirmaanne maalii kan jedhu hanqinni garaagaraa ka'uu danda'a. Garuu yeroo jalqabaatiif biyya kana keessatti mariidhaan wanto aadaa akkanaa kana uummata barsiisuu fi fuulduratti immoo dhaloonni dhufu jabeessa deema. Kanaafuu mari'achuun wanta biraatiin odoo wal bira qabneen dorgomsiisin mataa isaatiin aadaa guddaa fi breakthrough jedhee fudhadhaan biyya kana keessatti. Mariin kun egaa sadarkaalee garaagaraa keessa darba. Mariin kan adda godhu keessaa tokko yeroo dheeraa turuu isaati. Maaliifin yaadonni sirriitti akka ka'an sirriitti akka irratti mari'ataman sirriitti akka hubannoo godhatan waan taasifamuuf. Egaa kana keessatti yaada cichanii dhugaa jiru furmaata biyya kanaaf ta'a jedhan kaasuu irratti. Yaada kaasuu qofaa miti yaada gama biraatiin ka'u immoo dhugaan achi keessa jiru maali jedhanii wal dhaga'u irratti. Dhuma isaa furmaata jedhanii furmaata irratti xiyyeeffachuu irratti maal ta'uu qaba. Mariin biyyoolessaa kan barbaachise biyya baraaruuf, biyya ijaaruuf, biyya utubuuf. Kanaaf namni achitti bakka bu'ee hirmaatu sun uummata bakka bu'ee jira. Gaafii uummataa bakka bu'ee jira. Kana keessatti sabni tokko yookiin immoo gareen tokko gaafii 10 gaafachuu danda'a. Gaafiin 10 sun gaafiin 10 sun na gaafatee qaamni biraas immoo gaafuma inni gaafisan wajjin gaafiin 10 gaafatamuu danda'a. Gaafii 10 hunda isaa yoo akka deefu ilaalu wanti ilaaluu qaban biyya kan jedhamu ilaaluu qaba jechuudha. Maaliif kaayyoon isaa ultimate gooliin isaa biyya baraaruu biyya balaarra kan buune gochuudhaaf maaliif ajandaawwan yookiin immoo gaafiiwwan ajandaa 18 jira inni jira. Akka biyyaatti osoo ilaalle ajandaawwan 8 miti ajandaawwan 8 jiraachuu danda'a. Garuu ajandaawwan 8 kun maaliif filatame ajandaan 8 kun yoo karaa nagaatiin furamta biyya balleessaa biyya diigaa kan jedhamu waan tilmaamameef akka biyyaatti waan irratti walii galameef jechuudha. Kanaaf yoo mari'annu dantaa fi fedhii dhuunfaa yookiin immoo dantaa fi fedhii garee tokko jechuudha. Osoo ilaalin dhugaanis jiru haqnis jiru bahee akkuma sadeessi kaasan jechuudha. Waa'ee Afrikaa kibbaa ilaaluu dandeenya. Waa'ee Rwaandaa ilaaluu jechuudha. Haqa ilaalan. Haqa ilaalaniit haqa san keessatti immoo gaafiin garee sun gaafatu akka deebi'uuf godhame jechuudha. Kanaaf ammas wanti ilaalamu qabu namni kamiyyuu dhimma isaatiif dhimma akka dhuunfatti qabu dantaa akka dhuunfatti qabu bilaandii ta'uu qaba jechuudha. Kan ilaaluu qabu biyya ilaaluu qaba. Waa'ee biyyaati biyya baraarra jedhee kan jedhamu akka ajandaa ijootti ilaaluu qaba jechuudha. Ammasuma keessatti biyya ilaalamu sirriidha inni ijoon isa kana. Maaliif gara furmaataa gara dhalootaaf biyya mijatte tokko ijaaraa deemuuti. Tarii haqni uummataa, haqni sabaa, haqni biyyaa silaa kan ka'u malu tarii in ka'uu laataa in lucceffamee irra darbamaa yaaddoon jiru jira. Warri hirmaatu maal kaasuu qabu kanarratti? Ammas keessatti jechuudha. Ajandaan kun already ajandaa 8 adda bahee jira. Ajandaa 8 irratti ajandaa kanatti maradhu jedhamee yoo dhuftu achi dhufteertudha deebisee immoo ajandaan sun himata hundaaf kennamee jira. Ajandaa kanatti maal jetta? Fakkeenyaaf caasama mootummaa irratti maal jetta? Dhimma federaalizimii irratti maal jetta? Kan jedhamu hirmaata hundaaf disarbii ta'ee dhiyaatee jira. Asitti wanti miisii ta'uu danda'u tarii jechuudha jalqabuma osoo iddoo sana dhufuu baate. Namni dhufu sun ikkoo namni achi bakka bu'ee dhufu suni ajandaa kanarratti siifan rifleektii godha gaafii kana siifan gaafadha siifan morma jedhee dhiyaate jechuudha. So bakka kanatti jechuudha sarkaan itti kaasamuu hin dandeenyetti baay'ee xiqqaadha. Even moskitti jechuudha baay'ee. Fakkeenyaaf dhimma federalizimii irratti yookaan jechuudha dhimma federalizimii irratti kamtu bu'aa qaba kamtu biyya miidha kamtu biyya ijaara kan jedhu
hirmaattonni hundi awareness yookiin immoo dandeettii addaa qabaachuu danda'u wal faana qabaachuu dhiisuu danda'a. Expert kan jedhamu team of expert kan jedhamu jira isaan kun immoo dhimma seenaa irratti dhimma aadaa irratti dhimma ajandaa irratti in detail ibsa kennuuf jechuudha. So isarratti hundooftee callistee maalitti fakkaata yookiin immoo kun itti jechuu danda'a. As keessatti jechuudha biyya kamtuu sirna kana miidhame biyya kamtuu sirna kana fayyadamee diigame kan jedhu team of expertiin jira team of expertiin kun immoo in detail ibsa kennuuf jechuudha. Maaliif qaamni SSC kun blindly akka murteessan waan ta'eef jechuudha. Deebisee hawaasni achi keessa jiru suni hawaasa wal fakkaatu miti. Hawaasa harka adda addaa irra jirudha. Kana yoo siin jedhu siyaasa biyya kana beekuu keessatti qaamolee adda addaa kan bakka bu'ee jira, politikaa paartii kan bakka bu'ee jira, civil society kan bakka bu'ee jira, hawaasa kan bakka bu'ee jira, hawaasa bal'aa mootu kan iddoo sanii bakka bu'ee jira. Hundi isaaniitu wal mari'achaa kan deeman ta'uu jechuudha. Fakkeen dhimma Oromiyaa si kaasuu danda'a. Dhimma Oromiyaa irratti kan uummata keessaa ganda filamee dhufe jira. Paartii biyya bulchu keessa kan bakka bu'ee dhufu jira damee Oromiyaa irraa jechuudha. Paartiiwwan siyaasaa kan bakka bu'ee dhufu jira jechuudha. Ekspertii keessaa kan bakka bu'ee dhufu jira jechuudha. Kanaaf achumatti yoo mari'atanuu dhimmi kun wal hubatamee deema. Dhimma kamtu biyya miidha, kamtu biyya fayyada kan jedhu blindly osoo hin taane beekumsa irratti hundaa'ee hubannoo irratti hundaa'ee murtiin akka kennamuuf qaamni kana assistii godhu yookiin immoo qaamni kana gargaaru jedhamee inni lama kan jiru isin immoo jechuudha. Kanaaf hunda caalaa garuu as keessatti wanti ilaalamu qabu sila waa'ee Afrikaa kibbaa osii kaasu warri gurraachi maal jedhanii warra adiitiin seenaa keessatti dogongora raawwatamee jira. Seenaa keessatti dogongora raawwatame kana kanaan booda akka sirriitti hin dabalamne seenaan akkasii akka gonkumaa dachee Afrikaa kibbaatti akka hin uumamneef waliin qabsoomna. Abbootiin keenya dogongora raawwatanii jiru. Dogongora saniif immoo nuti itti gaafatamna sadarkaa jedhamutti kan ga'ame jechuudha. Kanaaf ammas kun maal ilaalama? Waa'ee biyyaa, waa'ee tokkummaa biyyaa, waa'ee birmadummaa biyyaa, waa'ee dantaa biyyaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma ajandaa jechuun marii biyyaalessaa hoggaa jennu maalidha jechuun kaayyoo isaa maali? Hubannoodha baay'isuu. Amma marii biyyaalessaa jechuun akka ajandaa siyaasa xixiqqaa filannoon hoggaa dhufee jijjiirtee paartii wannoo keessa galfattu miti kun dhalootatti wanta darbuu fi wanti amma murteeffamu kun jenereeshinii dhufuuf yeroo dheeraadhaaf effekti isaa yeroo dheeraadhaaf wanta turu waan ta'eef namoonni bakka bu'aman kun amma hawaasa bakka bu'anii achi keessatti mari'atan kuni bifa kanaan jechuun aangilii kanaan laaluu qabu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan wanta dhalootaaf bu'aa qabu fedhii dhuunfaa ofii or naaruu interest maddiitti dhiisanii wanti kun yeroo dheeraa biyya kan fuulduratti kan fudhatu for generations fi rakkoo yeroo darbe yeroo dheeraadhaaf biyya kana wal dhabsiisaa ture yeroo dhumaatiif wanta furmaata fedhee dhufadhamee waan yaadamuuf bifa kanaan dhimmoota kanarratti mari'achuu qabu. Kanaafuu wantoota isaa hubachuun barbaachisaadha. Alaa'uma goolii isaa maali? Maalirratti mari'achaa jirra? Kan jedhu kana hamma danda'ame yoo bifa sanaan gochuu qabu ni tayyaadha. Mariin kun dhimma biyyaati, dhimma dhalootaati, dhimma garee biyya kanaati, dhimma rakkoo ammaa kanas furuuf deemamudha waan ta'eef guutuu uummata biyya kanaatu xiyyeeffannoodhaan hordofa. Gidduutti wal falmuu hin danda'ama, gidduutti gaaffiileen adda addaa ka'uu hin danda'ama. Adeemsaa jechuudha. Adeemsi kuni xumura gaarii akka horatuuf warri keessa jiran bifa silaa achitti hirmaatan mari'achuu qaba akkuma jenne uummanni alaa hordofu akkamitti eeggachuu qaba. Qaamoleen haala jiran kanneen biroo lammiin biyya kana biyya keessa biyya alaa jiranii milkaa'ina isaa fi tumsa akkamii gochuu qabu. Keessaa yommuu fakkeenyaaf yaadni achi keessa jiruu fi mari'atamu otoo hin bilchaatiin otoo waa tokko irra hin ga'in wal falmuma guyyaa tokko gaggeeffamee akka dhumaatti fudhatanii yookaaf immoo odeeffannoo qaamni ilaallatu achi keessa kennuu malu otoo hin kennin yaadota tokko kana ta'a jedhanii yoo kaasanii taateedhuma dur barame sanatu irra deebi'ama waan ta'eef maal ta'uu qaba kan jedhu. Mariin kun karaa bu'aa qabeessatiin akka xumuramu wanti gochuu danda'u mootummaan biyya bitaa seera hojiirra oolchisaa. Kanaafuu burjaajiin garaagaraa hawaasa keessatti
akkan kaanii fi karaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan jechuun by the way wanti marii kana keessatti geggeeffamu implication seeraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf wanta hin jedhamne jedhameera jedhanii namoonni oduu sobaa waan garaagaraa geggeessan bifa kanaan mootummaan somehow amma ta'e bifa seeratiin tumsuu qaba. Hawaasnis immoo odeeffannoo sirrii ta'e argachuu qabu. Maaltu ta'e maaltu geggeeffame marii akkamiitu godhame odoo marii sun furmaata irra hin gahin gara wannootti odoon deemamiin waan adeemsa irra jiru akka xumura argatetti godhaniitoo ajandaa fi odeeffannoo dogongorsa ta'e fudhachuu dhiisuun tokko hawaasni jechaadha. Inni lammataa immoo namoonni oduu dogongoraa tamsaasan wantoota akkanaatirraa of dhorkuu qabu. Mariin gaggeeffamu kun hunda keenya fi biyyaa fi kanaafuu bifa sanaan hawaasni wanta gaggeeffamaa jiru odeeffannoo sirrii ta'e qaama odeeffannoo kana kennurraa fudhatanii ta'u bifuma sanaan gochuu qabu jechuudha. Qaamoleen biyyoonni alaatis deeggarsa garaagaraa kennuun barbaachisaadha. Bifuma kanaan qaama baay'eetu wanta kanarratti waan gochuu qabu kan akkasi. Milkaana kanaaf maal gochuu qaba? Hirmaattota irraa maaltu eegama? Uummata irraa maaltu eegama? Miidiyaa irraa maaltu eegama? Hayyoota irraa maaltu eegama kan jedhuuf akka waliigalaatti waa lama jira, ilaalcha lama jira biyya keessa jechuudha. Gareen tokko dhimma waraanaa waa'ee waraanaa hin barbaadu, waa'ee rakkoo jiru humnaaf furu hin barbaadu. Kanaaf muuxannoo baay'een qaba. Muuxannoowwan amma qabuun walitti bu'iinsi wal waraansi kan nuu fide bu'aan jiru wal ajjeesuu, biyya diiguu, biyya dadhabsu malee qabeenya waliin horanne gubuu malee bittinneessu malee bu'aa biraan qabu. Dhalootatti gabbaru malee faayidaa tokko illee hin qabu jedhe kan jedhe ilaale kana marii gaafii isaa, gaafii siyaasaa, gaafii eenyummaa, gaafii daangaa, gaafii lafaa walitti qabatee mana marii biyyoolessaaf dhiyeete. National Dialogue dhiyeeffate jechuudha. Gareen biraa immoo biyya kana haalatti bireen keessattuu crime against humanity kan jedhamu jechuudha. Yookiin immoo duguggaa sanyii yakka waraanaa kan raawwate jira. Marii biyya sana keessatti baay'ee maaltu wanti miisitti taane maanninni transitional justice yookiin immoo ce'umsi haqanii mirkanaa jechuudha. Kanaaf qaamoleen kun kan barbaadan. Qaamoleen akkasii karuma barameen rakkoo keenya furannaa. Karuma bareen gaafii keenya deebisnaa kan jedhee ilaalu jira jechuudha. So amma waldhabdee lama gidduu jira qaama yeroo kanatti jechuudha. Qaamni waraana hin barbaanne karaa nagaatiin daandiin nagaa qofa kan jedhu jira. Karaa biraatiin immoo tokkuma sadii kaasee seenaa biyya kana keessatti jechuudha waggoota dheeraadhaaf crime against humanity yakka waraanaa yakka namummaa kan raawwate qaamoleen kun jira jechuudha. Qaamoleen kun ammas yoo biyyattiin tasgabboofte, yoo biyyattiin ijaaramte, yoo dimokiraasiin dagaage nan gaafatamaa. Kanaaf umuriitu hafte kanumaan xumura kan jedhu jira jechuudha. So ummanni baay'een isaanii yeroo amma kanatti jechuudha rakkoo isaa karaa nagaa fudhachuudhaa fi erga kana mootti amaneen booda tokkoffaa miidiyaawwan kallattii addaatiin misinformeeshinii danda'a kennamuu danda'a isaan ta'uu fi kennuu gochuun barbaachisaadha. Deebisee komishinii marii biyyoolessaa yeroo yeroodhaan yoo danda'ame guyyaa guyyaadhaan ummata isaa gaafii dhiyeeffate irratti maal akka ga'e guyyaa guyyaan appideetii gochuun ummataaf ibsa kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Deebisee miidiyaan biyya kana jechuudha. Miidiyaan hunda caalaa biyya dursuun biyya ofitti aansee waa'ee biyyaa irratti fookasii godhee biyyattiin tun akka fayyitu, biyyattiin tun akka baraaramtu, biyyattiin tun biyya badhaate, biyya cimtu akka taate gahee keenya taphachuu qabna jedhee yaada kan jechuu barbaada. Egaa keessummoota keenya istuudiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aa waliin taasifnee fi irra deebiin isin galatoomfadha ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama. Torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina. Waan waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebina.